بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمال كفونيكم جرتن نجا فيا كيسني بجنا جراتني دي فما سجلين كادونا جتيرا مجرا كفنا كبي سببا كلين سجتيرا بنا فكاتا كلين ستونا جتيرا مي سنو مفتاون ولو أكمل نجا فيا كيسني سلكم جرتني الحمد لله نجا كوا وان كفار رافي نجا جرا أسمان بكجرو اسم بيس سوبر بادا يوكيني ولي مشانا نايتو كلين سراني akkasii inshallah bakkeen ammaan jiru kana namni biyya Bahareeni jirtanii naannoo san jirra na akkasiin jira bulayyantiyaa bahara kana namni beektaa yoo jiraata warroonni Bahareeni keessa jirtanii nuti naannoo keessan jirra jechuu barbaadeeti. Annu garbii biyya Saudii kana waggaa dheeraa keessa taa'ee garuu iddoo akkana babbareedu kana dhaqee hin beeku amma gin alhamdulillah yeroo dheeraa boodaa fi bakka kana deemee jira isiniin jedha. Gaafa karaa kana achi deemnu Bahareen seenuuf deemaa jirra viidiyoo kana waraabee ture. Inna hedduu bareeda bishaan guddaadha bahara guddaa wayitii karaanis akka ajaa'ibaa kana bareeda wallahi hedduu tokko namatti tola. Naannoo kana guyyaa sadii bullee achi booda immoo karaa biraa deemne. Viidiyoon kun waan irra deddeebi'aa jiru na fakkaata garuu viidiyoon waraabee baay'eedha. Viidiyoo takka lama osoo hin taane akkuma beektan nama wajjin jira waan ta'eef viidiyoo dheeraa waraabuu hin dandeenye gin yeroo tokko tokko naam jette viidiyoo gaggabaabaa waraabaa ture. Innaa bashannanni keenya guyyaa meeqa guyyaa torba kana fakkaata alhamdulillahi rabbiin galanni haa ga'u. Bishaan kana guddatu kana Saudii kana keessattis deemnee arginee jirra. Kun immoo bakka qursii ganamatti nyaanni bakka bareedaadha. Wallahi internaashinaaliidha bakkeen kun eegin hedduu tokko bareeda nyaanni isaanii akka barbaadde ajajatta. Akka barbaadde akka biyya barbaadde ajajatta hedduu tokko mi'aa bishaan gubbaadha. Inni isinitti tolaa isiniin jedha inshallah osoo yeroo hunda firii ta'anii akkanatti kophaa fi deemanii hedduu namatti tolaa garuu haala jireenyaa namaa fi akkasitti mijatu asitti qursii nyaanni kaanee jirra jechuudha. Amma laftiin ganamaa xiqqoo ganamallee osoo hin taane jidduu galeessaa xiqqoo akkasii qursii nyaannee achi booda kaanii karaa dheeraa wayii deemne. Alhamdulillahi rabbiin galanni haa ga'u nagaanis geenne nagaanis bakka bashannanaa waan barbaannu xumurannee kaanii inshallah nagaanii dachaana jedhee yaadaa yoo rabbi irraa taate. Innaa viidiyoon kiyya waan addaa yookiin waan biraa osoo hin taane haaluma keessa jiru kanneen haasaa viidiyoo kanneen irratti haasaa malee waan biraa waan addaa waan haasaa isin qabu haasaa kanallee baay'inaan dhufu akka namaatitti garuu maashaallah namni miidiyaa gubbatti bahu tokkos haasaallee barachuu waa hundaayyuu barachuun bareedaadha. Anis yeroon booda waa hundaa ni baradhan jedhee yaadaa rabbi irraa taate. Qofaallee isinirra qofa naaf kolchaa isiniin jedha inshallah. Bakka kanatti bahara gubbaa deemnee turre. Wallahi hedduu tokko bareeda. Innaa as keessa waa baay'ee jira. Akka barbaadan nyaata ajajachuu dandeettanii bunnis ni jira. Wanna namni barbaadu hundinuu asitti jira. Ani immoo waan akka qilee waan akka bishaanii midhaan kana keessa gallaaluun sodaadha. Yeroo viidiyoo kana waraabu yoo akka badaa sodaadhe innaa achi booda gallee yeroo rafnu jechuudha. Kaas gubbaa deemaa turre. Akkasumatti naan zooraa bulee materiyaal gaarratti illee akkasuma ofuma kiyya rakka waan kanarra jiru naan zooraa ture. Alhamdulillah kaalaa kulli haali waa barachuun yookiin immoo waa wayyaaluun bareedaadha. Asiin baanee jirra isiniin jedha osoma sodaadhu gin hin barbaadu ture bishaan gubbaa ba'uu waan lafatu naan mara waan ta'eef giddiidhaan gubbaa ba'ee ture. Sa'aatiin kun immoo ganama subii waraabee viidiyoo kana sa'aatii akkasuma sa'aatii jaha akkas na fakkaate waraabee hedduu tokko bareeda naannoo kanneen qurxummii uumamu jira. Guyyaa jalqaba dhufnu sani bishaan kun bakkee kana guutaadha. Bakka amma viidiyoon itti kaameraatti ol qabe kana hedduu guutee jira. Achi booda guyyaa lama bullee nu deebinu bishaan sun hir'atee jira mitiire. Innaa asuma hoteelli nu qabanne kunoo kanneen kaas jiru kanneen ganama barbaadanii asumaan gabbahanii wanta kanarratti qursii yoo barbaadanii nyaatanii akka barbaadanitti isiniin jedha. Masgiin sun immoo hedduu bareedaa deemnee turre. Wallahi hedduu tokko bareeda kun hoteelli kenna. Bakka hirribaati jechuudha. Asumaan ol kaanii asumaan achi ilaaluu barbaanne waan jiru hundaayyuu
Innaa nyaata irraa yoo dadhabame qofa hoteelatti ol fidatan malee yookaan gabbaanii nyaatanii hedduu bareedaa. Nyaanni isaanii waan akka qurxummii kanneen bicha naannessanii waan safara wannaa ta'e safaraa bishaan waan ta'eef walaa dubbachuu dadhabe sagaleen kee hedduu tokko akkuma haasa'uun afaan namaa deemaa jira. Na argisiisallee hin beeku garuu qufaadhaan na fakkaatee bishaan qorraa dhugee firiijii keessaa fuudhee bishaan qorraa dhugee achi yeroo masanna qabee mitiire. Dawaallee bitadhee garuu maal fakkaatan irraa baduu hin beeku. Khayri maashaallah rabbiin irraa fuudhu. Akkasii isin jala buleen ta'e namni viidiyoo kana argitanii laayik sheer naa godhaan jajjabeessaa isiniin jechuu barbaadeeti. Asumaan ijoollee Bahareenii keessa jirtan naannoo keessan jirraa na jajjabeessaa waan biraa maal jedharee bakka laayik sheer naa godhaati. Qufaan kun gaafa narraa badee sagalee kee noormaalii gaafa deebi'ee hin deebi'eetiin haasaa viidiyoo baay'ee waraabee viidiyoo san irratti inshaallah haasaa isin jedha. Ani garuu akka nama ajandaa namna kanallee uumuu illee hin danda'u garuu noormaali mana haasaa inshaallah akkas isin jedha. Yoo isin gammachiise yoo isinitti tole bashannanni kun yoo isinitti tole as keessaa wanti isinitti tolu hoo jiraate nama qilleensuma na wajjin bashannantanii irraa gammaddan yoo jiraatan laayik naa godhaa, sabskiraayib illee naa godhaa, koomentii illee waan biraa fakkaataa yookaan hawaasonni kun akkasii obboleeyyan tiyyaa bakkeen kun jechuudha. Hagam fagaataa miti ani kaameraatti dhiyeessee waraabe malee jechuun as harkisee waraabe malee wallahi iddoo tokko fagaataa miti. Doora sagal gubbaarra dhaabadhee jira gin waanuma takka yookiin lamarra dhaabadheeru fakkaata. Iddoo tokko gallaaluuf illee nama sodaachisaa. Sibiila kanarra dhaabadhee waraabee iddoo tokko nama sodaachisa. Gin ofitti as dhiyeessee waraabee bakka wanti akkana kunniin jira nama jechisiisaa dhugaa rabbii. Ani jechuun suudii keessatti baay'eellee akkasumaallee walii gad deemee hin beeku. Yoo deemillee hin jiraa mitiire mana nama kanneen irra deddeema. Garuu bakka akkanaa kanneen deemee hin beeku. Bakka bareedaa bakka sammuu namaatti bashannantu bakka namoota baay'ee itti arganii namoota biyyoota garaagaraa inumaa yoo harkarra ta'u bakka kanatti ingiliffaa haasa'amaa ingiliffa bichaa fayyadamanii waan hin beeku. Namtiin ta'e ingiliffa xiqqootti achi booda akkasumatti caccabsitee bakka kana hundaa nu geessitee alhamdulillah murteessaan of danda'uu dubartii jabduu ta'uudha. Ofitti amanamummaa qabaachuudha dirqama waa beekuu miti yoo barbaadde harkaan isaa softee waa wayii hiikkachuu dandeetta. Innaa waa daffaruun faayidaa guddaa qaba. Namni waa sodaatu gurillee hin ka'u. Waa daffaruun ofitti amanamummaadhaan waa wayii baqqaa hin godha jedhanii yoo deeman waan hundaayyuu hin godhani. Kanaaf dubartii jabduudha. Dubartii sodaata akka hin qabne dubartii baqqaa ofitti amanamummaadhaan deemti. Wanti isin sodaatoo jiraate waan akka garaagaraa baqqaa waan akka balaa bakkeen safarri kun yoo halkan ta'e rakkoo hin irraa hin qabu namna waan jettu waan akkasii sanii qofa. Akka naatitti eeggatti malee achi booda dubartii daffaariidha. Maashaallah rabbiin akkanumatti haa tursiisuu umrii dheertuu isiif haa kennu. Ani immoo viidiyoo kanneen akkamitti waraaba beektani fakkeenya haadha yoo viidiyoo tokko yookiin lama waraabee achi booda bakkuma sani deebi'ee yookiin viidiyoo lama sadii waraaba. Yeroo baay'ee jechuun yeroo tokko anatu mana keessaa fa'a waan ta'eef akkanumaan yeruma deddeebi'ee waraabee viidiyoo kana immoo fakkeenya baay'eedha as keessa mul'ata. Sababni rakkubeef illee xiqqoo isaa wajjin akkasuma dallee deemaa hin turre. Alhamdulillah inshaallah amma kana booda immoo wajjin deemee bashannana jedhee yaada Rabbi irraa taatee qufaan kun na dhiisee narraa badee jedhee bakka hundaan deemadhee yaada. Na akkasii obboleeyyan tiyyaa deemsi keenya kana fakkaata. Amma seentuu muramne inshaallah ittuma fuufaa Rabbi irraa taatee hagamanni barumsaa banamu tolumaa gadi deemna. Rabbiin bakka keenya hundannu haa tiisu inshaallah nama nagaan deemus Rabbiin haa godhu. Silaa waan biraa waan isiniin jedhu qabu kaa waanuma laayikii sheerii maa qofa sabskiraabii isinitti dhaamadhaa malee yaada yoo qabaattan immoo koomentii jalatti illee naa barreessaa. Namni waa jechuun waa yaada yoo qabaattanii isiniin jedha. Gin namni baay'een sagalee namaallee baay'ee dhaggeeffatu hagana hundan dhaggeeffatu garuu namni dhaggeeffatu jiraate akka tasaa koomentii naa godhaa isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo biraatiin walitti hin deebina inshaallah Rabbi irraa taatee viidiyoo babbareedaadhaanii yoo Rabbi irraa taatee biyyi namaatu waa baay'ee nama qabdi garuu inshaallah
yoo rabbiin jedhe gaafa tokko viidiyoo babbareedaa qabadhee dhufan jedhee yaada. Hundi keessaniyyuu laayikii, sheerii, sabskiraayib